Jirra jirtu daawwattoota keenya yeroo baay'ee namoonni qalbii qabne tokko jiru. Bilbila isaanii iddoo garaagaraatti gatanii iddoo fagoo hin taane siree irratti yookiin teessuma isaanii irratti iddoo tokkotti gatanii deebi'anii barbaachaa oolanii kan baay'ee ofitti aaran immoo jiru. Kanaaf furmaata kan ta'u aappii baay'ee jaallatamaa fi namoota miiliyoona 2.3 jaallatan isiniif fidee jira. Kanaaf amma dhumaatti na duukaa bu'aa. Akkuma jalqaba isiniif kaase aappiin kun kan namoota baay'eedhaan jaallatamedha. Maqaan aappii kanaa Whistle Phone Finder jedhama. Aappii kana bifa salphaa ta'een search gootanii Google Play irraa argachuu dandeessu. Achirraa buufattanii bifa salphaa ta'een itti fayyadamuu dandeessu. Mee isinitti agarsiisu. Yeroo bantan bifa akkas fakkaatu qaba. Isa kanaafi Get Started ni dabarra. Kana hexagon iddoo kanaati. Isa booddee bifa salphaadha. Tap to start service kan jedhu kana xunna. Isa booddee inni gara gadiirra jijjiiran isaan kun yeroo nuti itti fooricnu maal akka agarsiisu yookiin mallattoo maalii akka agarsiisudha. Sagalee dhageessu immoo vibration immoo akkasumas immoo iftisaa baatiriin isaa ifuudha kan jedhu jechuudhaani. Isaan keessaati kan barbaanne qofa banaa gochuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo hunduma isaayyuu banaa gochuu dandeenya. Dhuma irratti viidiyoo tokko isiniifan hojjedhaa ilaala. Eshi anama bilbila koo beekan as jala kaa'een jira. Mee itti afoorichu. Agartuu sagalee isaa bilbilli koo as jalaatii iyyaa jira jechuudhaani. Akkuma carraamu baatirii isaas akka ifuun taasisa jechuudhaani. Mee dabalu. Kanaaf bifa salphaa ta'een bilbila keessan akkatti argachuu dandeessu isin jechuu barbaadetananii. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture. Viidiyoowwan baay'ee mimmiidhagoo ta'anii fi aappota addunyaa kana baay'ee ajaa'ibsiisoo ta'an hedduu isaanii asirratti ni gadhiifna. Kanaaf hundumti keessan subscribe gochuudhaan akkasumas yoo jaallattan immoo hiriyoota keessaniif share gochuudhaan nuunis like nu gootanii nu gammachiisuudhaan wajjiniin taasisaniin jenna. Kana malees miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin hojjetu waan ta'eef miidiyaa keenya guddisuudhaaf akka nu wajjiniin taatan akka nu jajjabeessitan isiniin jenna. Amma viidiyoo biraa wal agarrutti nagaatti.